Oti wallah alhamdulillah kami. Shabakaan qabdu TikTok keessaa amma baatee mi? Shabakaan dhadhaa baadhee reefuma keessaa na dhageessuu deessa galee kan keessa. Okay, asumaan si dhaggeeffataa jiranii. Aywa. Mucaa takkaatiif viidiyoo waraabee jiran akkamitti agartee viidiyoo waraabde? Viidiyoo wallahi nu beeyta bakka dalannu bakka dalagaati iddoon bakka dalagaati beeyta. Maataa kamar girta? Maataa kamar girtaati? Maataa kamar girtaati? Bakkeen nu jirru waadii dawaasiri maataa miti bakka dalagaati. Okay. Waadii dawaasiri karaa Tariq Shumeel jechaa oolu. Yaa nin beekanis waadiin jiree. Okay. Yoom si dhufte mucaan galgala moo ganama? Laa galgala wanna dhufte takka hin jiru beeyta ani dammoo kan agare jechuudha. Ganama dammoo ganama jechuudha iddoo dalagaati yoo baane jennu bakkuma dalagaatitti mucaan hojii dalannu argee rifatee ol deebi'ee waan akkana tasiraa manaamina naan jedhee beeyta. Ayyee itti fufi. Achi booda bakka waan kana akkam goona araba himnamoo maal goona sila oromoo asiggatemoo maaltu sigga oromoo asiggatemoo araba tasiggatemoo deebee dammoo maaltu siggateellee wajji mari'ataa turre beeyta. Okay. Mamme mutu godhe mamme. Achi booda kazaare waan kana waraabne gadhiifnaa wayin dammoo yoo maatiin isaanii irraa argame maatiin isaanii ammoo wanni yaadne gadhiifne wanni guddaan jechuudha. Okay, mee qoy Jibril kiyya wayin si gaafadha. Mucaan tuni eenyu akkachi buuse ni beektaati? Araba moo Oromoo buuse bakka sanitti? Akka wanni nu irraa beenu hin jiru. Saa meeqa agartee ati si? Du'a mashii achi argineetumaan rifanneetuma viidiyoo waraabne malee jechuudha sareen achitti hin nyaatiin namni kun beeyta wanna fedhe yoo ta'e hatta muslima ta'e kiristaana ta'e nama tokko du'aa tokko yoo argite. Okay, naa gala saa meeqa agartee ati? Ganama agartee moo galgala agartee duutu si? Ganama subii sa'aatii lamatti argine sa'a lama sa'a dalagaati jechuudha. Jibril kiyya viidiyoo ati waraabde argeen jira. Viidiyoon sani ooyiruu keessa bakka citaa wahii jirutti mucaa ati ka viidiyoo waraabde akkamiin hagama keessan takka ammoo dallee ooyiruu teessin akkamiin seene makiinaan isee keessa buuse san? Makiinaan hin seenne bara bakkeen biyyeen hin jiru kinoo bare bakkeen sun filfila duubatti achi darbanii bara bakkee gara kaan ispaaltiidha. Ooyiruun keessan hagama qabu bowwaaba? Keessan bawwaabaan gara biraatiin jira bawwaabaan gara biraatiin jira. Ulaa akkamiin seenuu danda'a ulaa ooyiruu sanii? Ulaa miti bare biyya gubbaan achi kaa'an malee wanni kun waan dammootu makiinaan seenanii keessa kaa'anii miti. Naannawa isin kaamte saffaantii makiinaan jirti gommaan? Gommaan makiinaa hin jiru ispaaltii irra kottee namaa tura kottee namaa karaa san deemetu jira malee faana namaati malee makiinaan ispaaltii irraa bara ispaaltii irraa boota. Okay, faanti namaa takka moo lama moo sadii? Nama meeqani gaadhaan san? Hedduudha namni nammootu kachi yeroo sadi bangaalonni illee naannoo san jirti nama hedduun dalaganii gara nama 100 wayiiti. Bakka san dhaqanii ilaalanii daddabanii jarriin sodaatti dammoo iqaamaa warra iqaamaa kana biraa agarraan hin dhiisanii oma san sodaattee girriitti jechaate. Ayyee galatoomi waan siin jedhu mucaan san hangam takka bubbulte achi jechuun sa'a akkamii kaafamte achi maaltu kaasee? Sa'aatii asharaa kaasan sa'a asharaa nu dammootu. Sa'aatii asharaa jechuun sa'aatii afur jechuu keetii mi? Akka Itoophiyaatti? Akka Itoophiyaatti sa'a afurii. Ati ganama sa'a lama agartee mucaan sa'a afur kaatee jechuudha? Sa'a afuritti makiinaan dhufanii jechuudha makiinaa hedduudhaan dhufanii. Eenyudha isaan mootummaadha moo makiinaan siviiliiti? Mootummaadha malee siviilii miti. Okay, Oromoon ni jira naannoo sana makiinaadhaan kan dhufe mootummaa wajjin. Nu yeroo sanitti jechuudha kaachi kannee jirra dammoo jarri dhufuu dammoo arginee jira nu ammoo achi dhaabatu jechuun nama iqaamaa hin qabne. Yaa naa gala. Osoo nu qabanii rakkoodha waan ta'eef nu dammoo yeroo sanitti achi deemeera arabni illee dammoo achi deemaa jedhe shortaan hin dhufti. Okay, akkanumatti ture yeroo takka mana keessaa gaafii bira. Okay, anaan si gaafata. Gaafii laali. Abcha munir. Gaafii miciyyoon dhaani qabdi dhiiga ni qabdi irraa bantanii laaltanii jiin. Jibril kiyya. Miirti aansa tokko. Waan siin jedhu. Mucaa san qaama sirraa dhawaa yookaan dhiiga wayii takka ammoo itti agartanii jirtanii isin laaltanii. Nu dammoo baanaan maramtee irti beektaa kan irraa san warre fuuluma kana gara fuulaa kana irraa san warre malee gara miilaa wanti allaale takka hin jiru. Uffata harka isii irra dammootu dhiiga jira harka isii jechuudha harka isii irra dhiiga jira. Okay, battaaniyaa meeqa jira isii gubbaarra? Battaaniyaa takka. Amsoolaa jechuudha? Okay. Uffata guutuu irraa qabdi shiita? Waa hunda mataarraa maasara? Shiita guutuu irraa qabdi. Okay, harka isii irra dhiigaa jira? Malee addatti uccurraa qabde uccurraa martanii ilaalle bakka isin dhoomte akka rasaasa ta'e akka ulee namaa ta'e akka hudhaa namaa ta'e.
Ilaalle akkasii jechuun yoo ilaalle wanni kun beektaa itti dhiyaattee yoo ilaaltu basmaan si qabuu danda'a akkamitti jechuudha nama du'e akkamitti harkaan qabda akka qabuun ta'u jechuudha. Battaanii haadhuu sodaataa irraa marree ilaalle nuti jechuudha. Okay namni du'e shurufkaa takka ammoo riyaa wayii qaba waan ta'eef yoo si dhiyaatan fooliin jira jechuun duun si bubbulte moo akkamii? Jawala sirreessi Jibriil jawala sirreessi kutaa kabira deebi. Me dubbadhu? Yeroo sagaleen hin jiru. Erfoon irraa baasi jawala. Maamee mutii godhe mana keessaati. Nama hin jeeqin. Abshir koppilingi godha warri jalaa keessanii nu ilaalina. Koppilingi ti deebina absi maamee. Namni kun beektaa nama. Shurufkaa qabdi fooliin ni kaa isirraa duutuun si bubbulte moo akkamii? Fooliin isii wanni dhabutu akka hin jiru fooliin isii hin jiru namni duddee bule jechuudha namni tutture jechuudha fooliin ni dhaha garuu fooliin inuma hin jiru fooliin wanni dhabutu akka hin jiru. Galatoome hayyee asuma dhaabbadhu hayyee gaaffii bira dabala. Okay, dhiigni Raayaa Usan yeroo irraa dhaabbatee goggogee jira moo haaree uma fireeshiidha? Haaree ammoo dhiigni isiin. Jibriil gaaffii si haati ni dhageessa moo siin gaafadha? Dhiigni dhammootu jechuudha harkumarra akka goggogee jiru malee dhiiga haaraa yeroo saniitii miti dhiigni harkarra gogee jira harkarra jira goggogee jechuudha malee dhiiga akkasitti hin tini miti. Jibriil ati ni kakattaa quraana rabbiitiin makiinaa achi buufte takka ammoo nama isin bira buuse kan beekne. Wallaahi waan barbaadan isinii kakadhaanii ifaan bilisa. Yeroo makiinaa mootummaa akka kaaftee fi makiinaa isii achi buufte kan beekne ni kakattamii? Waan isin barbaadan isinii kakadha maal taate abbuu fi akarratti dammoo namaa. Okay, dabbal bakka tana. Dabbal dhaabbadhu bakka tana. Dhiigni Jibriil keenya dhiigni si yeroo san dhoome guyyaa lamaa fi guyyaa takka keessatti moo guyyaa takkaa fi akkanatti yookaan guyyaa guutuu ture fakkaata. Akkaataa dhiiga si ilaalteen ati dhiigni si isaan kan gamta ka bubbule si fakkaata yaada keetiin. Dhiigni harkarra gogogee irraa bubbulee wallaahi an akkasitti hin beeku yeroo bira geessanitti ani rifadhe wallaahi rifaatu giddi mooraa biidiyoo sanuu dubbatuu dadhabee jechuudha. Wallaahi billaa jechuudha biidiyoo sana harkifatu jechuudha kam tokko asirratti dhugaadha dabbal wanni mucaa jiru sirriidha nama du'e tokko namni laaluun ni sodaata waan ta'eef waan takkaan jammaratti isin deebisa amma dabbal jammara wanni isin deebisu diinoo kanatti isin deebisa diinoon kuni obboleessa mucaatiin isinii fidaa je obboleessa mucaa kan nuura leessa Muniirobsi diinoo kanatti deebi'aati obboleessa isaarraa fuudha obboleessa isaasan itti dawwallee kallattiidhaan. Ibsa ana muti amma gaafiin mucaa bira kuttee girti mucaa kana qofa dhagirra amma. Aboo gaddaa maayikii qabaddaa kulliin keessan. Gaafii mucaa qabdan. Diinoo ati muti qabadda. Guutuun keessa muti qabadda. Sila ganama. Qoy amma abbaa haqaa burqaa afran kan loo qorataa warra akkasii girtan gaafii mucaa qabdan. Maal haa gaafadhu? Umurree boontuu murree mucaa irraa gaafii. Gama kiyyaan mucaa kana bas waan inni jee guututti amaneetiin jiraan beektaan nama dubbatu tokko dubbii isaa ni ilaalta. Waa'een mucaa nama dubbachuu jiru gurbaa nama dubbachaa jiru akka kiyyatti hangaafii nama booda isa gaafadhu hin qabu. Garuu diinoo kanarraa hin gaafii qaba. Waa'ee diinootti hin bu'ina amma mucaa irraa gaafii qabdan qofa naa kaasa waan isin gaafadhu qabdan moo qabdan. Qorataa ta diinoo dhiisaa ta diinoo boodeetti deebina as nu bira jira shabakaa isaanii dalagaa mucaa amma laal mucaa gaggeessina Jibriil. Ani wanta gaafachuun barbaada. Ooyyee abbaakaa. Abbaakaa dubbadhu. Dhaggeeffadha. Dhuguma rabbiitti akkaataan isinitti gaafachaa jirtaniif tartiibni isin deemaa jiru waan natti tolee fi caljee ta'e abbaakaa. Namoonni goonu gabaabduutti tartiiba akka ajaa'ibaatti deemaa jirtan. Obboleessa keenya Jibriil irraa fixannee yoo gaafii takkaa lama gartee burqaan qabaate inni bilaa qabaatanii gaafattan isa dhiifneetuma nam tokkotti hin buuna dubbiin akkam akka ta'u deemtuu fi waa hedduu takka addaan bee jira. Tole fayyaade gurbaa fitannee gaggeessinee as dachaana dabbaalii fi maammi itti uffannaati. Galatoomi abbaa. Jibriil irraa gaafatu murree wantu murree. Laal waan tokko jira Jibriil laal dabbaal waan tokko jira Jibriil keenya yoo sagalee kiyya na dhagaa jiraatte dhagaa jira. Okay, iddoo natti viidiyoo waraabdee galla keessan dhugaadha amma siraadha. Biyya Arabaa kana keessatti biyya seera qabdu, biyya seera teknooloojiin diinagdee guddatte keessatti akkamiin reef kana namni fidee mazira aamila qabu. Mazira aamilli namaa karaatiba fudhatee dalagu jirutti darbaan gaafiidha. Nuufuu gaafii turte tole haa ta'u. Itti aansuuni Jibriil keenya viidiyoo paartituu bakka michiyyoo sarreefkitti darbame viidiyoo lafa sanii beekna nuti. Takkaffaa wanni nu godhuu qabdu
video san amma osoo ta'in baru yeroo dalagdu yeroo dalagaa keetii bakka sani gabbaatee video bakka saniif nu waraabdee ispaaltii jettu tanaa fi bakka san jidduu hammam takka akka adda fageenyi jiru akka nu barsiiftu barbaanna akkanumaan siin ja'a irraa fixannee Jibriil ati okay Jibriil faana namaa malee faanti makiinaa mucaa san bira hin jirtu mi naannaa isii Faana makiinaa wal ispaaltii irraa borbootaan ispaaltii warra jechuudha. Ispaaltiin bakkeen duubni sun jechuudha. Duubni biyyee sun jechuudha. Achiin ispaaltii guddaadha. Ispaaltiidha. waan takkaan sitti hima Jibriil ispaaltiin nu waraabjiin naannoo san video Jibriil waan takkaan sitti hima dhaggeeffadhu Ayyee. yoo warri muqiimaa warri iqaamaa qabu isin ayyamsiisee fedha kan keessaniin akka isin bira bultu takka ammoo deebi'anii akka fuudhan isin gaafatanii jiraatanii wanta ati amma asute kanaan addatti faallaan yoo kadhufu ta'e itti gaafatamta kana woo abdaami Kana gara barbaadaniin jechuudhaan wallaahi jechuudha. Haqarra jechuudha. Jalaan dhiiftee gubbaan na gurraadhaan haqarra nama kana akka deebi'u miti. Ani waan arge wanni darsu takka hin jiru. dabbal gaafi adeemsa dabbal Jibriilin ati dallaala jaan duraanii dallaala immoo namuu akkanumatti dalagatu jeemee waan takka Jibriil ati maal dalayda rashaasha moo mazaraadha moo reemoo gaadha moo timira Ani mazaraa dalaga mazaraa. mazaraan keessa maaltu qaba kuduraa qabaa Kuduraadhaa filfilaa fi timaatima minaamin. dallaala moo hojii dallaalummaa dalaydee beektaati Dallaalummaa wanni dalage takka hin jiru abbuufi. Okay, ayyee wanta ati amma asute kanaan faallatti namni akka isii isin bira kaa'ee fi nama isin bira buuse akka huba qabdu yoo dhageenye itti gaafatamanii fudhatta duuti wanni kun waan du'a namaati walumarraa ka fiidoo waraabessi waan ta'eef. Ati dhageettaan walumaa galatti sitti himuwani. Waan kana waan irraa beeku tasuma ta'ee hin jiru. Arabni ajjeese nari biraa ajjeese wanni irraa beeku takka hin jiru. Viidiyoo arginaan namni haa agaruudha. Namni sareen fakkeenyaaf nama tokko fakkeenyaaf osoo achi diinee jenne fakkeenyaaf arabni tokko hin agaru. Fakkeenyaaf nama kana sareen nyaata. Dhugaadha. Ilmi ija namaa kana osoo jetii haa agaru fakkeenyaaf ilma namaa tokko achi sareen nyaata jechuun mee ati isin akkamii yaaddanii waan kana haa. Galatoomi. Okay, dabbal gaafi irraa xumurree bakka nama dhibba saddeetii shantamaa bu'eetiin dhiifama gaafadhee gaggeessina. Dabbal gaafi okay galatooma isin akkaaniif sareen bakka sanitti hin nyaanne godhuuf viidiyoo irraa waraabdan hedduu galatooma viidiyoon isin irraa waraabdan gara warra TikTok akka dhufu itti aansuun gaafiin an qabu dabbal maziraas laala mana dhageeffadha arabni akkami beekee mootummaan akkami beekee maziraas san keessa dhufee miciyyoo tana fuudhuu danda'e oromoon lookashina bakka sanii ergeef moo oromoo reef ka miciyyoo achi darbitee mootummaa fidee bakka san wajji dhufee fuudhe moo waan kana akka danuu baasu barbaanna laala bakka takkitti kan mee Jibriil irraan si deebi'an moo dhaggeeffatteetta Nagaa sagaleen hundaatu kan nuti himne arabicha jechuudha. Arabicha himne deebee namoota Bangaalonni illee hin deebee Paakistaan illee nama san naannoo san jechuudha. Koy Jibriil guututti himne jennaan shortaa namata dhufti. Arabichatti Jibriil. illee shortaa namata dhufti. Asumaadee asii fagaadhaa asii gaafa asii sin qaban jechuudha. Yeroo takka. Rakkoo keessa sin galchanii jennaan nu achi fagaanne malee. Koy wayii si gaafadha na dhagaadhita Hin nagaa. duutuu mucaa agartee kafiilee keetitti himti arabtichaatti bira dalaytutti himti ati Arabichatti himne arabichatti. arabticha kan keechi booda maal godhe Arabichi asii deemaa shortaa yoo dhufte booda isin ballaktii booda isin qabu walumaa fuudhee isin deema malee wanni isin dhiisan hin jiru takkatti faana keessa asii agarraan namni isin biraa hin jiru asii fagaadhaa hanga shortaan nama du'aa kana asii kaaftee mana hospitaala jedhanii nama kana yookiin chikaappii wanti godhanii miree jechuudha marmaa Okay. akka isin fiduute. Okay, arabticha kan kee yoom as dhuftee isin eenyudha maaltu as fide isin hin gaafanne waan takka illee Wanni irraa beeku takka hin jiru bara abboo wanni anaa fi arabichi illee jechuudha nu hunduu jechuudha bakkee dalaannutti namni takka wanni irraa beeku hin jiru bara. Koy Arginee bakka dalagaati argineetuma waraabne malee namni takka wanna itti irraa beeku takka hin jiru. galatoomi sa'aatiin arabni hoggaa mootummaan dhufee mucaa kee kaasu arabtichi ni jira moo hin jiru lookshina bakka sana eenyu ergeef mootummaadhaaf Wabboo dhagaye walumaa galatti arabichi asii deemaa asii dhumna asii qabdu shortaan